Ashama kan Mana Oromoo jirtu bakka jiraatanii arra Foozii waliin dhufee arra waan FB gubbadde deemaa haasa'uu barbaannee dhufnee waan Jawaariitii fi akkasuma waan Abiyyi irraa haasa'uuf barbaannee dhufnee ana uffata aadaa Jimmaa uffadheera akkasuma Foozii illee uffata aadaa Jimmaati an haala hammayyaati uffadhee sinka Jimmaa isa originaalii isa dura uffatte animo fashion kana jaalatti bira ijoollee amma kanaaf akkas bareennee dhufnee baay'ee bareeda uffanni aadaa Jimmaa baay'ee bareeda waa'ee namatti tola kanaafuu aadaa keenya uffanni Oromoo kumiyyuu namatti tola bareeda isinii jennaasuma kanatti taasisee Foozii hawaasa gaafachuu barbaada waan amma FB irra deemaa jiru argaa jirta Jawaari tuquu barbaade Dr. Abiyyi waa dubbatee jira kanarratti manni Oromoo dammoo mormaa jira akkasuma qarreenillee qeerroonillee mormaa jirti kanarra mee ati Abiyyi waan mishaa dalagaara jettamoo mee maal jetta waan Dr. Abiyyi fi waan dabarsuu barbaaddu dubbadhu ani jechuun asirratti waan dubbachuu barbaade Dr. Abiyyi biyya kiyyaa jedhee isarra dubbachuu hin qabu yoo inni balleessamoota badii isaa akkasumatti itti himuu qabna kana waan ta'eef irra dubbachuu osoo hin ta'in abbaan fedhe bulchee abbaan fedhe dhiise garuu Oromoo seeraan dhimma isaa guutee fi waan Oromoon barbaadu guutee fi Oromoo bulchuu qaba wanni Abiyyi amma dubbataa jiru ammoo waan sirriin baay'ee tokko waan halaganiyu ambiyu hin kabajan Jawaariin baay'ee kabaja baay'ee ummata Oromoo mara dhukkubsee kanaan alalle ummanni Oromoo kan biyya alaa irraa dhufe fakkeenya warra biyya alaa keessatti Oromoo waggaa 40 achi teettee baay'ee jira galaa jedhee ummata Oromoo galchee ammoo ummata achi dhufee biyya jeequu barbaadu jedhee Abiyyiin tuqee jira kana dura illee akka beeknu inni hoo balleessitee feenya Abiyyi himuun dammoo badii miti kanaafu ijoolleen afaan keessan darbitan wayim dammoo Abiyyiin deeggarra jettanii Abiyyiin bira dhaabbattan Abiyyiin nullee nu hunduu hin jaalanna ana faana beektaa mi gaafa garaa dhungadhe osoo dubbachuu lakki yoo balleesse badii qabda jennee Dr. Abiyyi himoo mirga kenna sii galee kanaafuu wanni karaa badaa qilee irratti uummata Oromoo kana qaajiru argine lakki balleessite illee itti himooni mirga kenna sii galee kanaafuu mirga Oromooti qarallee Oromootu as dhaabe qarallee qeerroo Oromootu bakka kana isa dhaabe ammallee immoo Oromoon isa buqqisuu illee dandeetta akkuma dhaabde jechuu kanaafuu warra nu Abiyyiin jaalannaa Abiyyi hinaaftanii maal jettanii warra haasoftan nu hinaafaan qabnu martiyyuu namni Oromoo guutuu Abiyyiin hin jaallatti hin kabaji bakka guddaa inni garuu akka Oromoon bakka qabdu san bakka nuun qabu bakka nuun qabu bakka sani dhabamaa jira kana wanti famoto halagaarra taa'ee ambarra taa'ee Jawaar jechuun an dhugaa yoo dubbadde waa'ee Oromummaa kabee kan Jawaar irratti an Abiyyiin iyyuu arguun kiyya eegannaan gotti dhufe malee Abiyyiin argeen beeku dhugumaa dubbachuun dhalaa Oromoof waa'ee faayidaa guddaa qaba Jawaar Mohammed ka tuqamuu qabu iyyuu miti namni isa tuqu wallahi Jawaar sababa Jawaarii as dhaabate Abiyyi suudhee sababa Jawaarii waan Abiyyi as gahe silaa hadda Jawaariin akka gaariitti kabajee akka namni waan jenneen isa ulfeessee akkas jechuu qaba malee namarra taa'ee OMN ummata Oromoo ka du'e reefa bakka jiru kaasisaa ture OMN fi Jawaariin akka jechuun isa Abiyyiin hin jaaladha baay'ee asirratti waan sin jechuu barbaadu isaa alaayyuu hayyuun keenya baay'ee beekan keenya baay'ee ka biyya san kara Ameerikaa irraa gara biyyaa gara warra daaspooraa warra paaspoortii biyya alaa qabu jedhee dubbatee Abiyyi ummanni hayyuun baay'ee gara biyyaa deebi'e har'a yoo akkana jedhu hamilee isaanii hagam takka cabaa hagam takka ummanni kurrifata kanaafuu jechi kun jecha gaarii dubbataa hin jiru kana dura illee waan gaarii Oromoof waan dubbataa argaa jiru Abiyyi sammuu kan jechuun homa inni Oromoo dalageeyuun agarre wallahi waan gaarii hojjetaa hin jiru waan gaarii homa bakka deemetti Amaara gammachiisuu bichaadha haasawni inni haasa'u waan Amaara gammachiisu guyya tokko bakka deemetti jecha tokkicha
kan Oromoo gammachiisu. Aan Oromoo illee jedheen beeku yeroo baay'ee abiyyi kanarra wantaan xiinxalee ilaalu maal akka ta'e beektaa abbaa ofiin galateeffatu haadhuma manaatii fi haadha isaa galateeffatu. Kun waan gaarii miti galee safuu qabna. Ana wate ana na beektaa mi abbaa kiyya akka jaalladhu na Oromoo ta'ee ka abbaa jibbuun jiru. Na abbaan waamamna ilma diqaalaadha jedhanii ka abbaan waamamu. Ilmi haadha waamamu ka abbaan beekne akkuma beellee yoo haadha isaa jaalate akkuma oddoo haadha isaa bakkee wayii haadha isaatii qabu san abbaa isaatii illee bakka qabaachuu qabu. Ani haadha tiyyallee jaaladha abbaa kiyyallee jaaladha maaliifi lamaan irraayyuu waan argameef jechuudha. Haadha jibbu jedhan jiru. Haadha tiyya jaaladhee abbaa kiyya jibbuu hin qabu. Ani dhagahee bakka deemu maratti abiyyi homa haadhaa haasayaa haati tiyyaa kana na gootee niitiin tiyyaa kana na gootee kana jechuun qabu baay'ee tokko an haasaya isaatitti gaddee jira. Baay'ee nama jibbisiisa ammallee asirra akkasiin jechuu barbaadu maal akka ta'e beektaan uummanni Oromoo isa akka dhaabetti akka isa diiguu danda'u beekuu qaba. Hin diigamma. Akka Oromootu dhaabe Oromootu kana fide qeerroo qarree itti dhumtee dhiigni itti cabee foon keenyatu itti dhume akkuma foon keenya kun itti dhume foon keenya itti ficciriisne isa kaasuu dandeenya kana beekuu qabanii warri kuuwwan immoo asirra akka dubbachuu barbaadu warra abiyyiin deeggaru waa akka nama abiyyiin jaallatu ta'anii uummata Jimmaa hin jaallanna Oromoon Jimmaa Oromoo kennaan nullee Oromoo kanaafuu ani Jimma ofiin jechuu danda'a maaliif Oromoo waan ta'aniif warra fakkeessitanii fakkeessuun achi dhalattee afaan Oromoo dubbattu akka nama abiyyiin jaallatu taatee afaan kee hin banini nu abiyyiin hin jaallanna wanni hojii gaarii hojjete yoo inni hojii gaarii hojjete abiyyiin hin jaallanne kabanya yoo inni karaa dabe ammoo isa duuka dabuu qabna. Isa duuka dabuu qabna. Maaliif karaa irratti isa deebisuu qabna. Abiyyi ammoo hadda deemee waan uummanni Oromoo obseefi jedhe sammara hundarra tarkaanfatee taree ija Oromooti dhufe jechuudha. Jawaar jechuun ija Oromooti. Kana beekuu qaba Dr. Abiy karaa seeraarra hin jirtu karaa nagahaa irra hin jirtu karaa seeraarra deemi karaa seeraa hoo ati deemte yoo ati Oromoo dhaabbatte yoo ati Oromoo dubbatte uummanni Oromoo ammallee akkuma durii si faana jira garuu yoo ati karaa irraa maqxee uummata Oromoo tuffattee akka tuffiitti nu ilaaltu taate tokkichi kennaa si faana hin deemnu karaa seeraa deemi karaa nagahaa deemi Jawaar jechuun immoo ija uummata Oromoo maraati hundi isaaniiyyuu waan akka Jawaar jechuun calleena rafu Jawaar jechuun akka yoo farka simure albee wayii si dhiigatiin rifattanii Jawaarin nama yoo namni tuqe Oromoo akka waan albee waa harka muraniiti si jedhe kanaafuu warra afaan keessan bantanii Jawaarin arrabsitaniif illee dhaamsi isinii dabarsuu danda'u sillee yoo Oromoo taate ka Jawaarii arrabsitu siyyuu kan nama godhe Jawaarii kanaafuu warra Jawaarii arrabsitanii Jawaarii irraa bu'aa Jawaarin hin arrabsina osoo beekanii jechuu osoo beekanii abiyyiin osoo ta'in ka bakka kanaan Oromoo ta'e Jawaarii ka bakka kanaan Oromoo dhugaa yoo dubbanne jechuu Jawaar hadda akkanatti akka killee kanatti qabatamuu qaba malee jecha abiyyi jedheeni inni Amaararra taa'ee nafxanyaarra taa'ee jecha kana jedheeni namni ammootu Jawaar irratti eenyummaan hin duudhu Jawaariin Oromoon guutuun nafsee dhabaaf malee Jawaar irratti waan akka dalaguu hin danda'u warri abiyyi irra dhuftanii lafa dhiitan ammootu abiyyi illee Oromoo Jawaar illee Oromoo. Kanaafuu nutanuma dubbannaa nagaan turaa viidiyoo biraatiin waliin deebinutti.